السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجون توتا في جلة توتا دفتو تكينيا أكم درتو نجا كنتو لسنين جدا أنا يبلي سكيسن سايق الحمد لله إجا نجا كيا يروباي في ولرا ترى هرا ولتدي را هرا يرو ولتدي بنو فيديو توكو كبني ولتدي را إجا الرمو أكتبكو كاميرا أكتبكو تأجرا بوتان نتجرس كاميرا نركجرس كوني كاميرا أدا كندولي سنبيتي جتودا إيجا مي ولمانيكا ولا لوتا إن شاء الله مي أولاني نموني من كان فاراتة سبسكرايب كتيران ماتي نفتا سنين جنا إيجا كم كان مو لايك كتيران فيديو إلالو إيجا لا سنين جنا إيجا مي غير فيديو ولين أديبنو الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. إذا جربين القرآن كرستين كلامه أني باين إبكون مالي إسحاق ميديا طلبامي أكس قرآن رديمه قرآن رديمه إسحاق غافا إيروما يوكا سرقي ردي مالي فتاودين ديكون قرآن إسحاق مين مو قرآن يوكا طلبان جرام كيسا إسحاق مين قرآن ميجا كينيا أكمل تكرامة ميك قرآن تكرامة وجلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وعني حمو من دامو كيسا إيجا أكما تيتو من أقرأ من جدا يودد دبا من توقب يوكاو كان أول توقب ملي قرآن يكما تيردي من كبوني سنين جدا Jadi ya kenapa waktu itu kamu kami minta Amerika interpreter verify Tamirga Tamirga ini asli di negara mana kami kalau ni yang dulu dari jera kamu ni jera nak kasih dari jera punya jera nak kasih asli di dalam orang jera dulu ni jera nak kasih orang jera seni lalu The reason why it came is I'm not able to see the right side because of the artist that Okay. you can see the face is very out then not it's not funny because of the artist. Alright. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዳታገቡ በፍጹም እንዳታገቡ። ዳር ቀላል ነገር አይደለም። በፍጹም እንዳታስቡት። በተለይ ወጣቶች በፍጹም እንዳታስቡት። በጣም ብዙ ውጣ ውረድ አለው። ቀላል የማይባሉ በጣም ከባድ የሆኑ መቋቋም ማትችሏቸው ብዙ መከራዎች አሉ። ትዳር ቀላል አይደለም ረጌሰኒቱ akkuma isin dhageessan kana egaa viidiyoon kun maal fayyadu illee afaan Oromootiin ibsuun barbaada warra maaliifaan afaan Amaatiin dhagaaniiru egaa hin fudhinaa jedha hin fudhinaa warri dargaggoon hin fudhinaa anis akkuma kanan jedha inni ministeera allahu hin fudhinaa maaliif jennaan fuudha kana keessatti
waan baay'eetu jira jira keenya waan baay'eetu jira waan baay'ee ulfaatutu jira waan baay'ee nama rakkisutu jira kanaaf akka qalbiitti fuudhamu yeroo ammaa bultii ijaarrachuun baay'ee ulfaatee jira yeroo ammaa bultii ijaarrachuun baay'ee ulfaatee jira yoo bakka heerumaa dhaqne waan baay'eetu video tokkuma 30 fuudhama meekaapii tokkuma 10 galama kaameraamaanii tokkuma 10 wayii dhufa akkas jirudha ni kaani sigaa kuma 10 hanga bicuunsi kuma 10 hanga dhibbaati jira kana yeroo baasamee galee ka'ee manatti nama ta'uu dhiisuu danda'a kana baasuun baay'ee nan dhibuun kun na dhiban jiru maaliif wanta baateef yoo argattee taabiin kee baay'ee sitti dhagahamu jechuudha gaafa waan baay'ee dhabdeef gaafa sitti dhagahamu galtee mana keessatti jiraachuun baay'ee ulfaataa ta'a kanaaf rabbi garuu quraana isaa keessatti maal jedha وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله yoo rakkataate yoo hiyyeessa ta'e yughnihim Allahu min fadlihi jedhe inni amma ammoo sana ta'uu dhiise maal ta'e yoo sila dureessa ta'e amma iyyummaa ta'a inni yoo maa ta'e jechuudha isa rabbi jedhe sanaan wal arguu dhabe rabbi yoo hiyyeessa ta'e gaafa inni fuudhee bultii qorate dureessan isa godhaa jedhe yeroo hammaa kana immoo isa dureessatu fuudhee hiyyeessa ta'a jechuudha hiyyeessa ta'a maaliif akkaataa deemsichi rabbi itti jedhee fi akka namni hamma deemaatu wal arguu dhabe waan ta'eedhaaf faallaa ta'e kanaaf ani akka kootti hin fudhinaan isiniin jedha egaa isin waan jettan qabduu mataa keessanii ani yaadaan itti fakkaateen himadhe yaadii kan koo kanuma egaa viidiyoon har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh